Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Bakka garaagaraa teessanii kan nu hordoftan kabajamtoonni saba Waaqayyoo addunyaa maratti argamtan sagalee Waaqayyoo wajjin hirmaanna. Ani Paaster Baanee Falamaan jedhama. Sagalee yeroo kana kanan sinii rochaadha. Waaqayyoon kadhanneetu sagalee wajjin qabannee dhiyaanne kana wal wajjin hirmaanna. Yaa Waaqayyoo si galateeffannaa, bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kanatti nu eebbisi, sagalee keetti nu ibsi, nu hiiki, nutti dubbadhu, jalqaba dhumaatti nu gargaari maqaa Yesuusiin. Macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo tokko isinii dubbiseetanii sana booda itti fufnee sagalee wal wajjin baranna. Macaafa qulqulluu keenya keessaa ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 11 kan jiru irratti xiyyeeffannee sagalee Waaqayyoo wajjin baranna. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisa. Of qabaa, dammaqaas. Seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaadee naanna'a. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaati. Warra amantiitti jabaattan ta'a. Seexanaanis morma. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu ni karaa Kiristoos Yesuus gara ulfina isaa bara baraatti isin waame ofii isaatii iddootti isin deebisa, isinin dhaaba, isinin jabeessa, hundee keessan isin cimsaa, aangoon baruma baraan isaaf haa ta'u. Ameen. Sagalee kana gubbaa dhaabbannee wal wajjin itti fufna. Mata dureen ani irratti yeroo kana sagalee Waaqayyoo isin barsiisu yeroo Waaqayyootti ol jedhu waan jedhu irratti kutaana nama dubbise kun gabaabbinaan kan inni ibsu ergaa kana kan dubbate Phexrosi. Phexros immoo ergaa kana kan inni dubbatu yookaan immoo ergaa kana kan inni barreessu amantoota bakka garaagaraa addunyaa mararratti addaan bittinanii yookaan baqatanii amantoota jiraniif ergaa kana isaanii barreessa jechaadha. Ergaa kana immoo waan gurguddaa lama ibsuu barbaadeeti. Phexros asitti kan inni dubbatu jechaadha. Waan gurguddaa lama. Inni tokko amantoota jajjabeessuudhaaf gaafa jennu amantoonni yeroo sana addunyaa mararratti bittinanii jiran kun sababa ari'atama adda addaatiin amantii isaaniitiif jecha ari'atamanii saba jiranidha. Saba kana jajjabeessuu barbaade Phexros. Maaliif jajjabeessa hoottan? Amantii isaaniif jedhanii warra ari'atamaa jiran, warra lolamaa jiran, addunyaa irratti bittinanii warra jiran kana jajjabeessuudha kan inni barbaade. Yesuus Kiristoos deebi'ee akka dhufu isaan yaaddachiisuudhaan, yeroon akka isaanii ga'u isaan yaaddachiisuudhaan, yeroo Waaqayyoo sana immoo cimanii akka isaan eeggatan, jala akka hin miliqne, akka hin baqanne, rakkinni Waaqayyoo irraa adda akka isaan hin baasne maal gochuu barbaade? Jajjabeessuu barbaade jechaadha. Kanaaf jajjabeessuudhaaf obboloota jajjabeessuudhaaf ergaa isaanii barreeffamedha. Inni lammataan immoo karra Waaqayyoo nyaachisuudhaaf. Karra Waaqayyoo saba Waaqayyoo kana nyaachisuudhaaf ergaa barreeffamedha jechaadha. Phexros sirriitti Yesuus Kiristoosin nama ibsee eenyummaa Waaqayyoo, eenyummaa Yesuus Kiristoos nama sirriitti dhugaa ba'ee dhuga baatuu du'aa ka'uu Kiristoos illee nama ta'e nama akkasii ture jechaadha. Egaa yeroon Waaqayyo olluu qabu, yeroo Waaqayyo olluu qabu akka ga'uuf nuti maal gochuu qabna? Waan jedhu irratti xiyyeeffanna. Yeroon Waaqayyo olluu qabu akka ga'uuf inni jalqabaa wanti nuti gochuu qabnu harka Waaqayyoo isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisu. Yeroo Waaqayyo olluu qabu akka ga'uuf harka Waaqayyoo isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroon isaa yommuu ga'u jechuun maal jechuudha? Waaqayyoo ijoollee isaatiif yookaan immoo wanta ijoollee isaatiif hojjetu hundumaatiif karoora qaba jechaadha. Waaqayyoo wanta ijoollee isaatiif hojjetu hundumaatiif maal qaba? Karoora qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoo waaqa karooraan hojjetu. Waan hundumaa gaafa uume karooraan nu gaggeessa, karooraan nu jiraachisa, karooraan waan nu barbaachisu nuu kenna. Waaqayyo waaqa sabiriiti jechaadha. Waaqa karooraan hojjetu, waaqa karooraan nama gargaara, waaqa karooraan deebii namaa deebisu. Kanaafuu bakka garaagaraa teessanii kan nu hordofaa jirtan Waaqayyo karooraan isin gargaara. Malee isin hin dhiisne, malee isin hin ganne. Garuu Waaqayyo akka ol isin qabu yoo barbaaddan harka Waaqayyoo isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisa. Harka Waaqayyoo isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisuun barbaachisaadha. Waan nu gochuu barbaade, waan nu gargaaruu barbaade, karooraan nu hojjeta itti nu deema malee Waaqayyo hin dhiisne, hin jaganne, hin irraanfanne
yookaan immoo akka waaqotii biraa sana waan gochuu barbaade sana gochuu dadhabee hin dhiisine jechaadha. Waaqayyo karooraan hojiirra jira waan ta'eef. Kanaafuu yeroon isaa yommuu ga'u jechuun Waaqayyo wanta ijoollee isaatiif hojjetu hundumaatti maal qaba? Karoora qaba jechaadha. Karoora qaba jechaadha. Ibroota keessatti boqonnaa 4:16 irratti yoo dubbisne ergaa kana fakkaatu argina. Waaqayyo waaqa karooraa akka ta'e, karooraa waaqa hojjetu, waaqa karooraan galmaan ga'uu akka danda'u, waan jedhe waan dubbate waaqa hin dhiisne akka ta'e sagalee Waaqayyoo dhugaa nuu ba'a jechaadha. Inni biraa harka aangoo qabeessa jechuun maal jechuudha? Kutaa kana keessatti harka isaa aangoo qabeessa jalatti kan jedhu ibsamee jira waan ta'eef. Harka aangoo qabeessa jechuun harki humna qabu, harki aangoo qabu, kan hunda danda'u harka Waaqayyooti jechaadha. Harka aangoo qabeessa jechuun harki hunda danda'u, harki aangoo qabu, harki waan hundumaa gochuu danda'u harka Waaqayyooti. Kanaafuu maal jechuudha ree? Harka hunda danda'u, waan hundumaa gochuu isa danda'u, waan hundumaa gochuu isa danda'u harka aangoo qabu kana jalatti gad of deebisuun barbaachisaa. Harka isaa kana jalatti gaafa gad of deebisnu Waaqayyo maal godhaa? Olluu qaba jechaadha yookaan immoo olluu kaasa jechaadha. Bakka garagaraatti gadi qabamtanii, miidhamtanii, lolamtanii yeroo Waaqayyoo eeggachaa kan jirtan harka isaa jalatti yoo gad of deebistan harki Waaqayyoo ol isin kaasa. Waan sin irratti ulfaate, waan jireenya keessan qabe kanarratti ulfina akka argattan, akka irra dhaabbattan, akka mootanii dabartan gochuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Hunda kan danda'u Waaqayyo jechaadha. Hunda danda'uun amala isaati. Amaloota Waaqayyoo keessaa tokko Waaqayyo hunda danda'a. Hunda beeka. Bakka hundumaa jira. Kanaafuu waan isinitti ulfaate kan hundumaa fudhadhaatii harka isaa jalatti gad of deebisaa. Isa jala of galchaa. Isatti hirkadhaa. Yeroo hundumaa isatti hirkadhaa jiraadhaa. Waaqayyo waan nu barbaachisu hundumaa nuu kennee al tokko ofirraa nu gaggeessuun barbaada. Maal barbaada ree yoo jettan yeroo hundumaa isatti hirkannee akka jiraannu barbaada. Isatti hirkannee akka jiraannu barbaada. Ofirraa nu fageessuun barbaada. Al tokko waan nu barbaachisu nuu kennee bakka si ga'eera deemi nuun jedhee Waaqayyo waaqa nu gaggeessu miti. Ofirraa nu fageessuun barbaada Waaqayyo. Kanaafuu yeroon Waaqayyo ol sin qabu akkas ga'u yoo barbaaddan harka isaa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Maaliif yoo jettan harki hunda danda'u harka isaati. Waan hundumaa gochuu kan danda'u isa, hunda kan beeku isa waan ta'eef. Kan biraa harka isaa jalatti jechuun maal jechuudha? Harka isaa jalatti jechuun bulchiinsa isaa jalatti jechaadha. Bulchiinsa Waaqayyoo jala of galchaa, ifiroomaa, isaa bitamaa, isa keessa jiraadhaa, waan inni jedhu godhaa, akka inni barbaadutti jiraadhaa, itti of kennaa jechaadha. Maal jechuun? Harka isaa jalatti jechuun. Kanaafuu bulchiinsa Waaqayyoo jala akka taanu barbaada jechaadha. Maal ta'uudhaaf? Waaqayyo olluu qabuudhaaf. Yeroon Waaqayyo itti olluu kaasu, yeroon Waaqayyo waan nu barbaade sana nuu kennuu danda'u yookaan immoo nu gaggeessuu danda'u akka nu ga'u yoo barbaanne bulchiinsa Waaqayyo jalatti gad of deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Gad of deebisuu jechuun xinneessinee of yaaduu miti. Gad of deebisuu jechuun caalchifnee namootaaf yaaduudha. Ofirra caalchifnee namootaaf yaaduu jechaadha malee of keenya xinneessinee nuti gatii hin qabnu, nuti eessayyuu hin geenyu, nuti rakkataadha, nuti dadhabaadha, Waaqayyo nama dadhabaa na uume jennee of ceephahu jechuu miti. Maal jechuudha ree? Ofirra caalchifnee namootaaf yaaduu danda'u jechaadha. Kanaafuu akkaataa kanaan goonee sagalee kanaan jajjabaannee harka Waaqayyo isa aangoo qabeessa kana jalatti gad of deebisnee yeroon Waaqayyo olluu qabu sun akka ga'u gochuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Kanaaf egaa yeroo Waaqayyo olluu qabu akka ga'uuf inni jalqabaa maal gochuudha? Harka Waaqayyo isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Inni lammataa yaaddoo keenya hundumaa Waaqayyotti gannee dhiisuudha. Firoota koo namoonni karaa garaagaraatiin nu dhaggeeffachaa jirtan, bakka garaagaraa amantoonni addunyaa irratti facaatanii jirtan, haala adda addaa keessa kan jirtan, yeroon ammaa kun yeroo nama yaaddessu, yeroo nama dhiphisu. Haala siyaasaa yoo ilaaltan, haala jireenyaa yoo ilaaltan, haala qaala'insaa yoo ilaaltan, lola jireenya namaarra jiru yoo ilaaltan, kallattii hundumaan waan nama boqochiisu baay'een jiru. Waan nama gaddisiisu, waan nama boosisu, waan nama dhiphisu, waan nama yaaddessu yoo ta'e malee. Tokkoof tokko garuu wanti itti boqotan, wanti garaa nama ga'u Waaqayyo qofaa. Kanaafuu akkuma Gooftaan Yesuus Kiristoos namoonni ba'aan isinitti ulfaate gara koo koottaa gara kootti fidaa jedhe sana
namoonni yaaddoftan, namoonni dhiphattan, karaa garaagaraatiin namoonni haala garaagaraa keessa jirtan, namoonni nu dhaggeeffachaa jirtan yoo jiraattan, yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa. Yaadda'uun yookaan immoo dhiphachuun fuula Waaqayyoo fuulduratti barbaachisaa miti. Hamma barbaanne yoo yaadduu, hamma barbaanne yoo dhiphanne waa jijjiirama fiduu hin dandeenyu. Gooftaan Yesuus Kiristoos barumsa isaa sana keessatti maal jedhee barsiisaa ture? Wanti inni dubbachaa ture inni guddaan jechaadha. Bartoota isaatiin isaan namoota naannaa isaanii, namoota ollaa isaanii, namoota kaan laalaniitu yaaddaa turan. Maal nyaannaa, maal dhugnaa, kamitti jiraannaa yeroo isaan jedhan hamma barbaaddan yoo yaaddoftan iyyuu, hamma barbaaddan yoo dhiphattan iyyuu, hamma barbaaddan yaaddoo garaagaraa keessa jiraattan iyyuu rifeensa mataa keessanii kana jijjiiruu hin dandeessan. Kanaafuu maal hin godhinaa? Hin yaadda'inaa jedheetu barsiisaa ture jechaadha Gooftaan Yesuus Kiristoos. Kanaafuu sagalee kana keessattis yaaddoo keenya hundumaa Waaqayyotti gannee dhiisuun Waaqayyo yeroo isaatti akka ollu qabu nu gargaara jechaadha. Sagalee kana keessatti inni kan jedhu maal agarsiisa jettan? Waaqayyoon argisiisa. Inni kan inni jedhu Waaqayyoon agarsiisa. Inni isiniif waan yaaduuf yookaan immoo isiniif waan yaaduuf jechuun isiniif waan yaaduuf inni jedhu maal agarsiisa jettan? Waaqayyo yeroo hundumaa ijoollee isaatiif ni yaada jechaadha. Ni yaada Waaqayyo nuuf. Akkuma abbaan maatii isaaf, dhala isaaf, ijoollee isaaf yaadu caalmaatti Waaqayyo ijoollee isaatiif ni yaada. Kanaafuu maal hin ta'inaa? Yaaddoon qabaatinaa, hin yaadda'inaa. Waan amma jireenya keessan irra jiru ala laaltanii, duuba laaltanii, keessa laaltanii, yoo barumsi mijachuu dide, yoo hojiin mijachuu dide, yoo haalli mijachuu dide jalqabdanii yoo karaa taftan, yoo dadhabdan, qorumsa garaagaraa, lola garaagaraa keessa yoo jiraattan, waa eeggattanii bira ga'uu yoo dadhabdan, yaaddoodhaan kan qabamtan, kan dhiphattan yoo jiraattan, sagalee kanaan jajjabaadhaa. Ermiyaas 29 lakkoofsa 11 gubbaa irratti yoo dubbisne Waaqayyo ijoollee isaatiif ni yaadaadha. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis immoo yaada nagaati. Yaada nagaati. Yaada isin wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu mitiidha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo saba isaa gaafa jajjabeessu. Saba akkamii? Saba abdii dhabe, saba humna dhabe, saba mudhuke, saba dhaabbachuu dadhabe, saba Waaqayyoon otoo eeggachaa jiranii Waaqni kun nu gargaaraa jira moo nu gargaaraa hin jiru laata jedhanii saba kirkiraa jiruun Waaqayyo akkas jechaa ture. Yaadaan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis immoo yaada nagaati. Waan isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Kana jechuun dhagaa yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa yookaan immoo yaaddoo keessan hundumaa anarratti gataatii dhiisaa jechaa jira jechaadha Waaqayyo. Kanaaf yaaddoo garaagaraa keessa kan jirtan, yaaddaa dhiphachaa kan jirtan, yeroo ammaa kana yoo laalle kallattii adda addaati yoo laalle wanta nama yaaddessu malee, wanta nama dhiphisu malee, wanta nama sodaachisu malee, wanta nama gaddisiisu malee, wanta duubatti nama deebisu malee, wanti nama boqochiisu baay'een jiru. Kanarraa kan ka'e boqonnaa yoo barbaaddan, gammachuu guutuu argachuu yoo barbaaddan, yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyo irratti gataatii dhiisaa. Waaqayyo yaaddoo keenya hundumaaf boqonnaa nuu laata waan ta'eef. Karaa biraatiin sagalee Waaqayyoo macaafa faarfannaa boqonnaa 55 lakkoofsa 22 yoo dubbisne wanta yaada sitti ta'u Waaqayyotti gatii dhiisii jedha. Inni immoo akka ittiin kufnetti si hirkisaa jedha. Waan yaada sitti ta'u hundumaa eenyurratti gatii dhiisii? Waaqayyo irratti gatii dhiisii malee namarratti gatii dhiisii, haala irratti gatii dhiisii, yookaan hiriyyaatti madduu dhiisii hin jedhu sagalee Waaqayyoo. Waan yaada sitti ta'u hundumaa anarratti gatii dhiisii jechaa jira jechaadha Waaqayyo. Kanaafuu yeroon Waaqayyo ollu qabu akka ga'uuf inni lammataa yaaddoo keenya hundumaa Waaqayyo irratti gannee dhiisuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Phaawulosis dubbatee ture Filiphos boqonnaa 4 lakkoofsa 6-7 yoo dubbisne Phaawulosis saba sana jajjabeessee ture jechaadha. Waan yaada isinitti ta'u hundumaa yookaan waan isin barbaachisu hundumaa kadhataan, galataan, himataan waan isin barbaachisu Waaqayyo biratti akka beekamu godhaa malee hin yaadda'inaa. Kana jechuun maal jechuudha kaa? Hin yaadda'inaa jechaa jira jechaadha. Yaadda'uu fi yaaduun garaagarummaa guddaa qaba. Waaqayyo hin yaadinaa, hin karoorinaa, hin hojjetinaa hin jedhu. Garuu hin yaadda'inaa. Itti yaadaa hojjedhaa jechaa jira jechaadha Waaqayyo. Garuu hin yaadda'inaa of hin dhiphisinaa jechaa jira. Kanaafuu yaaddoo keenya hundumaa Waaqayyotti gannee yoo dhiifne Waaqayyo ollu qaba.
yeroo nuu qaba Waaqayyo, olluu kaasa Waaqayyo. Kanaafuu yeroon Waaqayyo olluu qabu kun akka ga'uuf yaaddoo keenya hundumaa Waaqayyo irratti gannee dhiisuun barbaachisaadha. Inni sadaffaa of qabu. Yeroo Waaqayyo olluu qabu akka ga'uuf wanti nuti gochuu qabnu inni sadaffaa of qabuun barbaachisaadha. Of qabuu jechuun maal jechuudha yoo jenne, of qabuu jechuun of eeggachuu, of to'achuu, of injifachuu, qabaa jireenya ofii beekuu jecha. Sagalee Waaqayyoo of qabaa kan inni jedhu fakkeenyaaf yoo laallee Galaatiyaa boqonnaa 5 yoo dubbisne lakkoofsa 23 of qabuun gosoota firii hafuura qulqulluu keessaa isa tokko. Of qabuun jechaan of qabaa sagalee Waaqayyoo waan ta'eef. Yeroo tokko namni of qabuun dadhabee yaariitti gala, of qabuun dadhabee nama ajjeesa, of qabuun dadhabee hamaa dubbata, of qabuun dadhabee waa biraarra nuuf ga'a, of qabuun dadhabee cubbuu biraa keessa gala, of qabuun dadhabee waa biraa nama laala, hinata, insoba, waa biraa hojjeta. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo yeroon ittiin ol sin qabu akka ga'u yoo barbaadan of qabaa. Hammeenya irraa of qabaa, badii irraa of qabaa, kufaatii irraa of qabaa, hamaa dubbachuu irraa of qabaa. Bakka Waaqayyo isin kaa'e deemuu jalaallee of qabaa, dhaabbadhaa, of eeggadhaa. Sagalee Waaqayyoo kan inni barsiisu isa kana waan ta'eef akka of qabnu Waaqayyo hin barbaada. Yeroo baay'ee namni of qabuu dadhaba. Of qabuu dadhabeetu hamaatti gala. Of qabuu dadhabeetu cubbuutti gala. Of qabuu dadhabeetu gara dhugaatii nama macheessu dhuguutti gala. Of qabuu dadhabeetu waan addunyaa kanarra jiran waan babbareedaa, waan nama hatan, waan ofitti nama fuudhan, waan yeroodhaaf jiraatanii boru dhabaman, waan ammaa waan nama fayyadu fakkaatanii boru immoo iddoodhaa kaatan duukaa luuccaa jecha. Sagalee Waaqayyoo amma isin dhagaa jirtan bakka garagaraa teessanii garuu Waaqayyo kan isin jedha of qabaa, ani immoo olan isin qabaa. Isin of qabaa, ani immoo yeroon itti ol isin qabu amma waan ta'eef jechaa jira Waaqayyo. Kanaafuu akka of qabnu barbaada. Yeroo baay'ee namni Waaqayyoon lakaasuu didee, yeroo Waaqayyo naa ga'uu didee, Waaqayyo na yaaddachuu didee yeroo itti jedhamu baay'eedha jecha. Waaqayyo immoo haal dureen inni kaa'ee isin of qabaa, ani immoo olan isin qabaa jechaa jira jechaadha Waaqayyo. Akka of qabnu barbaada. Akka of to'annu barbaada. Akka of mo'annu barbaada. Akka of injifannu barbaada. Namni baay'een of isaa injifachuu hin danda'u. Of injifachuu dadhabe jechaadha namni baay'een. Of injifachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo of moone, yoo of injifanne Waaqaaf jiraanna. Akka Waaqayyo barbaadu taana. Yeroo Waaqayyo barbaadutti akka nu argatu taana. Kanaafuu of qabuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Hewaaniif Addaam otoo of qabanii jiraatanii gara cubbuutti hin kufan turan. Hewaan otoo of qabdee of dhorkitee raatte, otoo of mootee of to'attee raatte, hawwii sanaan qabamtee, gomojaatee yookaan immoo hawwitee cubbuu sana ofii tuqxee abbaa manaa ishiitiif laattee du'a hamma na ga'u addunyaa kanatti hin fiddu ture. Kanaafuu of qabuun barbaachisaadha obbolaatoo. Waan yeroo xiqqoodhaaf dhabamu, yeroo xiqqoodhaaf jiraate waan badu laaltanii duukaan luucca'ina of qabaa. Of qabaa. Wanti yeroodhaaf jiraatee darbu nama baay'ee balleessi, nama baay'ee nyaata waan ta'eef. Waan gaggaariyyuu yoo ta'e, jireenya kee miidha yoo ta'e, summii sitti ta'a yoo ta'e, waaqarraa adda si baasa of qabe. Hammeenya biraarraa of qabe. Teekinooloojiin kun si jeesaa jira, si miidhaa jira yoo ta'e, akkaataa itti fayyadamuun si barbaachisu qofa itti fayyadameeti waan jireenya kee miidhurraa of qabe, of to'adhu, of mo'adhu. Kuni baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Kanaafuu yeroon Waaqayyo olluu qabu akka ga'u yoo barbaanne of qabuun barbaachisaadha. Narfaffaan dammaquudha. Sagalee Waaqayyoo akka dammaqnu dubbata jechaadha. Phexros ergaasaa kana keessatti waa'ee dammaquu yeroo dubbatu, waa'ee dammaqinaa kana yeroo haasa'u yookaan yeroo barreessu, Phexros galgala Gooftaan Yesuus Kiristoos itti qabame sana dammaquu dadhabee jechaadha. Yookaan immoo dammaquu dadhabee waan tureef ammas irra deddeebi'ee namoonni akka dammaqanii akka isaaf jiraatan, dammaqanii akka Gooftaa eeggatan sirriitti cimsee barsiisaa jechaadha. Karaa biraatiin Maatewos boqonnaa 28 yoo dubbisne Gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin deemaa yeroo ture, yeroo dubbachaa ture, yeroo isaan barsiisaa ture, xiqqoo bartoota irraa hiiqeetu adda isaatiin lafatti gombifamee kadhateedha sagalee Waaqayyoo. Yeroo sana gara du'aatti deemaa jira, itti dhiyaachaa jira. Kanaafuu irraa hiiqeetu bartoota irraa hiiqeetu Waaqayyoon kadhate, maaloo xoofoo kana narra dabarsii jedheetu Waaqayyoon kadhate. Yeroo Waaqayyoon kadhate as deebi'u garuu bartoonni irra turanii. Ammas rafaa jiru turan. Sana booda bartoota sanaan akkana jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Sa'aatii tokkittiidhaaf illee dammaquu hin dandeenye isin. Ana wajjin dammaquu hin dandeenye sa'aatii tokkittiidhaaf jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Maaliif rafaa jiru waan ta'eef. Kanaaf Gooftaan Yesuus maal jedhee dammaqaa.
yeroon kun yerootti rafan miti, yerootti of gatan miti. Qoramatti akka hin galleef, akka mo'attaniif, akka dabartaniif, akka injifattaniif, bara kana akka mootaniif, haala akka mootaniif, injifannoo guddaa akka galmeessitaniif maal godhaa? Dammaqaadha. Dammaqaadha jedheen. Si'a lammaffaa gooftaan Yesuus Kiristoos ammas irraa hiiqeetu Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoon kadhatee gaafas deebi'u ammas ija isaaniitti ulfaatee ammas maal gochaa jiru? Hin rafu isaan isaaniin galle waa'ee hirribaa malee. Gooftaan Yesuus dhiphateera, baay'ee yaadda'eera, sodaateera, garuu hin kadhata ture. Jarri garuu hin rafu. Lammaffaas deebi'ee ammas akkana dheen, maaliif raftu? Yeroon kun yeroo itti rafan miti. Yeroo maalitti dheen? Yeroo dammaqanidha. Beektonni macaafa qulqulluu akkanadha. Yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii tokko Waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo xiqqaate. Kanarra maalirraa kaaniiti kan isaan kana jedhan? Gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota ammaa jedhee sa'aatii tokkittiidhaaf illee maal gochuu hin dandeenye? Dammaquu hin dandeenye isin. Sa'a tokkoof illee na wajjin kadhachuu hin dandeenye isin. Akkam taatanii raftoodhee barsiise gooftaan Yesuus. Kanaafuu yoo xiqqaate amantoonni addunyaa kanarra jirtan kamiyyuu qoramatti akka hin galle, akka mootan, dabartanii akka jiraattan, Yesuus wajjin akka dammaqxan yoo barbaachise Waaqayyoon kadhadhaa. Sa'a tokko yoo xiqqaate Waaqayyoon kadhadhaa. Yeroo itti Waaqayyo wajjin turtan qabaadhaa. Si'a sadaffaas gooftaan Yesuus achi deebi'ee kadhatee, kadhatamas duraa sana kadhatee gaafas deebi'u jarri ammas hin rafu turan. Shamarran akkana dheen, yeroon kun yeroo rafiitii miti, dammaqaa. Qoramatti akka hin galleef dammaqaa. Amma yeroon natti dhiyaateera, gara du'aatti deemna, wal wajjin deemna, maal hin ta'ina? Hin rafina bakka. Yeroon kun yeroo itti raftan miti. Phaawulosis dubbateera Efesoon boqonnaa 5:14 irratti, ati isa raftu dammaqi, warra du'an keessaas ka'i, Kiristoos si ibsa jedhameera. Ka'i yaa isa raftu. Addunyaan kun nama raffisa bolaako. Firoottan koo warri karaa garagaraa mana hordofaa jirtan, nu laalaa warri jirtan, sagalee kana dhaggeeffachaa warri jirtan, wanti nama dammaqsu baay'een jiru. Wanti nama raffisu garuu baay'eedha. Addunyaan kun nama raffisa, nama hata. Akka hin dammaqne nama godha. Waaqa wajjin akka hin jiraanne nama godha. Dhufaatii Kiristoos nama irraanfachiisa. Isin garuu dammaqaa. Sagalee Waaqayyoo yaadadhaati dammaqaa. Isa Kiristoos dubbate yaadadhaati dammaqaa. Dammaquun nurra jira. Waldaan kiristaanaa dammaquu qabdi. Mootummaan dammaquu qaba. Biyyi kun dammaquu qaba. Yeroon kun yeroo rafnu otoo hin taane yeroo dammaqu waan ta'eef. Kanaafuu haala isin qabe keessaa baha. Waaqayyo kana isin jedha. Dammaqaa jedha Waaqayyo. Dammaqaa Waaqa wajjin jiraadhaa. Dammaqaa kadhadhaa. Dammaqaa waaqeffadhaa. Dammaqaa tajaajilaa. Dammaqaa Waaqa wajjin jiraadhaa. Malee wantoota naannoo keessan jiru wajjin ukkaamamtanii qabamtanii hin hafina. Akka dammaqnu barbaada. Waaqayyo akka nuti dammaqnee isa wajjin jiraannu barbaada. Kanaafuu yeroon Waaqayyo olluu qabu akka ga'uuf dammaquu qabna jechaadha. Dammaquun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Sagaleen yeroo kana siniiru inni dhumaa inni shanaffaan jechaadha. Dhiphinni biyya lafaa hammaachaa akka deemu beeknee amantiitti jabaachuu qabna. Amantiitti jabaachuu qabna. Yeroon kun yerootti rakkinni hammaatu, yerootti lolli hammaatu, yerootti barri dhumaa jirudha. Bara dhumaa keessa jira. Bara dhumaa qofa keessa yoo ta'u hin taane caafii ishii dhumaa jira. Yerootti gooftaan Yesuus Kiristoos dhufaatii jala ga'e keessa jira. Kanaafuu dhiphinni biyya lafaa, dhiphinni addunyaa kanaa kun hammaachaa deema, jabaachaa deema. Namoonni baay'een rakkinni karaa akkasii ta'eera, lolli karaa akkasii ta'eera, beelli karaa akkasii ta'eera, kirkirri lafaa karaa akkasii ta'eera, addunyaan hammacamaa jirti, karaa garagaraa wanti dhageenyu hundumtuu hammaachaa jabaachaa deeme jedhanii yerootti haasa'an hundi keenya yerootti haasa'u nu dhagaa jirra. Ammayyuu dhiphinni kun hammaachaa deema, dhibeen hammaachaa deema, lolli hammaachaa deema, rakkinni hammaachaa deema. Garuu nuti kana hundumaa beeknee kun akka dhufu beeknee maal ta'uu qabna? Amantiitti jabaachuu qabna. Of jabeessuu qabna. Amantiitti jabaachuu qabna malee kufaa deemuu hin qabnu, dadhabaa deemuu hin qabnu. Lolli dhufu sun nu jabeessuu qaba. Rakkinni dhufu sun nu jabeessuu qaba. Hammeenyi dhufu sun nu jabeessuu qaba. Gara amantiitti nu jabeessuu qaba. Kiristoos deebi'ee dhufa waan ta'eef nu jabeessuu qaba. Yeroon itti Waaqayyo ol nu kaasu, yeroon itti Waaqayyo addunyaa kana ol kaasu, yeroon itti Waaqayyo biyya keenya yaaddatu hin dhufa waan ta'eef. Kanaafuu dhiphinni biyya lafaa hammaachaa akka deemu beeknee amantiitti jabaachaa deemuun barbaachisaadha. Lolli jireenya keenyatti dhufu addunyaa Waaqayyoo keessaa, bulchiinsa Waaqayyoo keessaa nu baasuun barbaachisaa miti.
Namoonni baay'ee yeroo tokko tokko rakkoon natti baay'ate jedhaniitu bulchiinsa Waaqayyoo keessaa ba'u. Oobdii Waaqayyoo keessaa ba'u. Mootummaa Waaqayyoo keessaa ba'u. Sarara Waaqayyoo keessaa ba'u. Lolli yoo sitti baay'ate sarara Waaqayyoo keessaa hin bahin. Hammeenyi yoo sitti baay'ate addunyaa Waaqayyoo keessaa hin bahin. Qorumsi yoo sitti baay'ate bulchiinsa Waaqayyoo keessaa hin bahin. Jabaadhu. Hammuma lolli baay'achaa deemu ati immoo amantii kee jabeessi. Kadhata kee jabeessi. Waaqeffannaa kee jabeessi. Gara Waaqayyootti jabaachaa deemu. Bilchaachaa deemu. Yoo akkas ta'e ati haftee jiraattaa jechaadha. Haftee jiraatta. Bararraa haftee, rakkoorraa haftee, lolarraa haftee, dhiphinarraa haftee, Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu mushurraa cimaa taatee Waaqa wajjin bara baraan isan dhumne sana jiraachuudhaaf har'a amantiitti jabaachuun barbaachisaadha. Lolli hamma hammaatu, hammeenyi hamma hammaatu, ati immoo jabaachaa deemuun barbaachisaadha. Dhiphina sanyii kan keessanii jechuun maal jechuudha yoo jenne dhiphinni nama hundumaa irra ga'u ni jira. Dhiphinni nama hundumaa irra ga'u ni jira jechaadha. Ni jira. Innis isa seexanni ilmoo namaatti fidudha. Kunis warra biyya lafaatti ni dhufa. Seexanni yeroo hundumaa amma karaa hundumaatiin dhiphina garagaraa facaasaa. Sanyii namaa irratti facaasaa, ilma namaa irratti facaasaa. Namoonni karaa garagaraatiin akka dhiphatan, akka yaadda'an, akka sodaatan, mootummaa Waaqayyoo keessaa akka ba'an, bulchiinsa Waaqayyoo keessaa ba'anii bulchiinsa keessaa akka galan, gaafa Kiristoos deebi'ee dhufu isaa wajjiniin yookaan immoo tuuboosoo argatee, maamila argatee, warra wajjin gara abidda bara baraatti gatamu sana barbaaddachuudhaaf hojjechaa jira. Buloota koo hin dagatiinaa, hin goyyoominaa. Kiristoos inni isin eeggachaa jirtan deebi'ee dhufa. Yeroon isin eegaa, yeroon isin kabajamtan, yeroon isin ulfaattan, yeroon rakkoon kun isin irraa hafu, yeroon isin bara baraa Waaqa wajjin jiraattan isinii dhufa. Kanaafuu hammeenya wajjin, lola wajjin hin hataminaa. Dhiphinni seexanni facaasu isin hin hatin, isin hin jeeqin, iddoodhaa isin hin kaasin. Karaa biraatiin warra amantiitti jabaatan ta'a jechuun warra qorumsa keessa dhaabbattanii gooftaa isaaniitti jabaatan akka taanu barbaada Waaqayyo. Lola keessa dhaabannee, qorumsa keessa dhaabannee, hammeenya keessa dhaabannee gooftaa eeguu akka dandeenyu, isa dhaggeeffachuu akka dandeenyu, isa waaqeffachuu akka dandeenyu. Waaqa tajaajiluus haa ta'u, Waaqa waaqeffachuu, Waaqayyoof jiraachuu haa ta'u, gaafa nagaa bichaa miti. Gaafa nuu guute bichaa miti. Gaafa sooromne bichaa miti. Gaafa hojii arganne bichaa miti. Gaafa kallattii hundumaan eebbifamne bichaa miti. Gaafa fuunee heerumne bichaa miti. Gaafa balballi nuu baname hojiitti ramadamne bichaa miti. Gaafa ari'atamnes yoo jiraate, gaafa barbaannee dhabnes yoo jiraate, gaafa dhibamnus yoo ta'e, gaafa eeggannee dhabnes yoo ta'e, gaafa Waaqayyo waan nurraa fagoo jiru wayii nutti fakkaate yoo ta'e, amantiitti jabaachuun barbaachisaadha. Qorumsa keessa dhaabbannee akka isa waaqeffannu Waaqayyoon barbaada. Lola keessa dhaabbannee akka isa tajaajillu Waaqayyoon barbaada. Kanaafuu bakka garagaraatiin haalli kan isin tammaate, lolli kan isin tammaate facaatanii yaaddoftanii kan jirtan amantiitti jabaadhaa isiniin jedha Waaqayyo. Maaliif yoo jettan yeroon itti Waaqayyo ol isin kaasu ga'eera. Yeroon itti Waaqayyo isin yaaddatu ga'eera. Yeroon itti Waaqayyo ol isin qabu ga'eera. Waaqayyo waan ta'eef. Kanaafuu dhiphinni biyya lafaa kun hammaachaa deema, isin immoo amantiitti jabaachaa deema. Hundi keenya amantiitti jabaachuun barbaachisaadha. Keessattuu waldaan kiristaanaa isheen dhugaa addunyaa kanarra jirtu. Waldaan bakka lamatti kan isheen qoodamtu. Waldaa naannoo fi waldaa addunyaati. Waldaan bakka garagaraatti dammaqxee amantiitti jabaattee yaaddoo isheen hundumaa Waaqa irratti gattee Waaqayyoon eeggachuun barbaachisaadha. Egaa obboloota koo kallattii adda addaatiin bakka garagaraatiin nu dhaggeeffachaa kan jirtan hundi keessanuu yoo jiraattan yeroon Waaqayyo ollu qabuun ga'a. Waaqayyo yeroo isaatti ol isin kaasa. Waaqayyo isin yaaddata. Kanaafuu sodaatinaa, hin dhiphatinaa. Maal gochuu qabna yoo jettan wanti isin gochuu qabdan yeroon Waaqayyo akka olluu qabu harka isaa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Waaqayyo ol isin kaasa. Gad of deebisaa. Bulchiinsa Waaqayyo jala of galchaa. Yeroo hundumaa isa barbaaddadhaa. Sodaatinaas, hin dhiphatinaas. Karaa biraatiin yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa. Karaa biraatiin immoo of dammaqaa, of qabaa. Dhiphinni biyya lafaa kun hammaachaa akka deemu beekaatii amantiitti jabaadhaa. Firoottan koo haala garagaraatiin wanti nama yaaddessu baay'ee ta'uu mala. Ni jiras waan ta'eef. Inni kun itti jabaachaa deema. Lolli kun itti jabaachaa deema. Wanti hir'achaa deemu baay'een jiru. Dhufaatii Kiristoos jala waan ga'aa jiru. Garuu Waaqayyo biyya keenya ol kaasa. Waaqayyo saba keenya ol kaasa. Waaqayyo waldaa kiristaanaa ol kaasa. Namni Waaqayyoon eeggachaa jirtu yoo jiraatte gammadii Waaqayyo ol si kaasa.
si yaaddata Waaqayyo. Kanaafuu dhiphatiin dammaqi malee sodaatiin hin yaadda'in yaaddoo keessa irratti gatiiti dhiisi malee bulchiinsa Waaqayyoo keessaa mu bara baraan hin bayin rakkinni lolli kamiyyuu yoo jiraate Waaqayyo irraa adda isin baasin. Kanaafuu kallattii hundumaan warri dhaggeeffattan guddaa Waaqayyo isin haa eebbisu hin kadhanna. Yaa Waaqayyo ija sagalee kee hundumaaf bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Addunyaa garaagaraa irratti bakka garaagaraa ta'anii warri sagalee kana dhaga'an hundumtuu maqaa Kiristoos Yesuusin akka eebbifaman sagalee kanaan akka jiraatan sagaleen kun akka isaan jijjiiru lafa kufanii akka isaan kaasu warra iddoo dhaban yoo jiraatan iddoo akka isaan itti godhu humni kee ayyaanni kee akka isaan gargaaru akka isaan utubu manni kufe yoo jiraata akka ittiin ka'u waajirri kufe yoo jiraata akka ittiin ka'u dinagdeen kufe yoo jiraata akka ittiin ka'u siyaasni kufe yoo jiraata akka ittiin ka'u namni kufe yoo jiraata akka ittiin ka'u waldaan kufe yoo jiraata akka ittiin ka'u namni dadhabe yoo jiraata akka ittiin jabaatu sagalee kee kanaan bara baraan cimanii akka dhaabbatan akka si eeggatan yeroon isaanii akka isaanii ga'u akka yeroo isaanii geessiftu akka isaan qabdu sin kadhadhaa maqaa gooftaa Yesuusin isaan gargaar. Lolli isaan irra jiru hundumtuu maqaa Kiristoos Yesuusin irraa kan dhaabbate haa ta'u ulfinaa gara ulfinaatti haa ce'anii ija sagalee kee hundumaaf ati ulfaadhu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen.